har'a waanuma jiruuf jireenya keessanii irraa haasofna. Mudannoo jiruu jireenya gaggeessaa jirtan kana keessatti isaa ta'u gaafa ijoollummaas wanti isin nuufis daawwattoota keenyaafis ibsitan yoo jiraate mudannoon si mudate wanti isin ajaa'ibsiisu jireenya keessatti dura eenyuuf kennu adde Arfaatiif Jawaariif kennu. Jawaariif kennu dandeenya. Kanumaaf mudannoon narku namoon sa'anun ga'u har'a waan hin argee waan hin wal qabatu ni jirtu gaafa sin dur dhangaa dalaydan san dhangaa kana laalla biyya keessatti Adaamaadha. Adaamaatti laalla gaa'ii televizyiin jira mana hin jiru kaafeedha itti laalla barataa basoon jiraatta waan garaagaraa shaqqaltee argatte siminu shilingii dhaytee shaayii bitattee shaayii san qabattee ta'e seerri jiru maali shaayiin sun humnaan hin kaata haga dhangaan sa'aadha akkasumas dhumutti shaayiin san qabattee taa'uu qabda san qofaa miti namni bartuu waan seeraa qabatu dhangaa dura dhufuu qabda amma yeroo hundaa oduu akkasii jiraannu gaafa tokko shaayii qabattee osoo akkanatti san wal dhaabaa falaalu jiru. Dhangaa jechuudha qophii dhangaa. Qophii dhangaa tajaajila oduu allaalu jiru tiisiin yoo shaayii keessa beela. Intalli shaayii qabbeessitu. Tiisiin eegisee dheettee na jala ganna ite. Amma shaayii gara na yaadu keessaa ganna iteemi waan guddadhuun hin qabu. Ka'ee deeme amma odoo gubadhu mana gan eenyu abaara. Makiyya na baaramoo tiisa keessa illee na baaramoo intala dhuftee tiisaa gantee na baaramoo. Gani sun argu wani na da ciwo. Dan na jaye. Ana ne saka da wani. Ya wajiban kabata ga. Ya wajiban kabata kana yake.